birraa qophii sin bashannansiisaa sin barsiisu qophii of ilaallee keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya irraadhaan magaalaa Finfinneetti argamuun jiraatota magaalaa Finfinnee waliin turtii goona. Egaatiin isinillee aga xumura qophii keenyaatiin waliin turaan affeerraa keenya nu waliin tura. Guyyaa tokkoof osoo muummicha ministeeraa taate waan tokko qofa hojjettee sana booda aangoo gallakkista yoo ta'u jedhanii waan tokko sana maal hojjetteetu aangoo kee gadhiista? Uummata Oromoon bilisoomsa. Oromoon bilisa baasaa jechuudha. Ani akka kootti nama wal qixxeemmatti ni ilaaladhe yaada. Gar tokko bichaatiinis yaadu. Lammi guyyaa tokko sanaaf immoo aangoo nan gadhiisuun barbaada taanaan Oromoon hin bakka buusiisa jedhee yaada. Birmadummaa saba kootii kabachiisan aangoo gallakkisa. Waan sana akka ammaa kanatti sa'aatii kanatti yeroo kanatti osoo ta'e inni guddaan uummata Oromoo bilisoomsuudha. Keessatti iyyuu miidhamaa Oromoota Wallaggaa fi Gujiirra gahaa jiru walumaa galatti akka inni hafu gochuudha. Kanaafuu guyyaa tokko sana keessatti kan hojjettee aangoo gallakkista jechuudha? Eeyyee. Nama wallolee walitti araarsa. Nama wallolee qofaan walitti araarsa. Muummicha ministeeraadhaati. Muummicha ministeeraa taatee guyyaa tokko waan tokko dalagdee sana booda aangoo gallakkista yoo sin jedhan waan tokko sana maal hojjetta? Bakka akkanumadha. Namni wallolee yoo jiraate walitti araaramaa jedhanii. Namoota walitti araarsitee aangoo gallakkistaa jechuudha. Guyyaa tokkotti immoo? Waan tokko hojjettee aangoo gallakkista yoo sin jedhan waan tokko sana maal hojjettee aangoo gallakkista? Guyyaa tokkotti afaan federaalaan godha afaan Finfinnee kana. Afaan federaalaan godheeni yoo irraa beekna gaagu. Maaliin jedhaa waan tokko sana maal hojjetteedha kan aangoo gallakkiste? Ay Oromoodhumaaf mirga sirrii kennee warra caakkaa jiran ol fidee waan nama toora gadhiisee toora qabsiisee madarba kan madabaqqa. Wanti toora gadhiisee jiru baay'ee waan ta'eef nan yaadan ofii qotiitu. Okay, guyyaa tokkitti qofamu? Guyyaa tokko waanuma tokkodha kanatti hojjettus. Okay, guyyaa tokkitti qofaaf wanti hojjedhu sun waanuma ta'uu qabudha. Biyya keenyaaf nagaa labsaa biyya hundumaa irratti nagaan akka ta'u kanuma waan hojjedha. Afaan waaltawaa afaan Finfinnee kana jechuudha. Afaan Oromoo godha afaan waaltawaa kan beeksisaa jechuudha. Afaan Oromoon godha. Kanaadha wii godha. Osoo guyyaa tokkoof muummicha ministeeraa taate waan tokko qofa hojjettee sana booda aangoo gallakkista sin jedhanii waan tokko sana maal hojjettee aangoo kee gadhiista? Akka kootti Oromoon abbaa biyyummaa isaa akka deeffatudha. Akkas jechuun afaan ofii isaatiin eenyummaa ofii isaatii eeggatee akka inni jiraatu guyyaa tokkoof utuun carraa argadhee sabni kun saba guddaadha, saba beekaadha. Sabi maqaan Itoophiyaan kun ittiin waamamuudha sababa ta'eef eenyummaa ofii isaatii sabichaaf deebisee nan bu'adhee yaada. Guyyaa tokko duwwaaf guyyaa tokko qofaaf wanti godhu waan tokko qofaadha kanaati hojjechuu dandeessu waan tokko sana maal hojjetteetu aangoo kee gallakkista? Oromoo bilisoomse. On danda'e nagaama biyyattii dhaabuusa guyyattii tokko ittiin qabutti jechuudha. Saba koo bilisa baasee uummata koo bilisa baaseen gadhiisa. Amma akkaataa wantoonni garaagaraa nagaan biyya keenyaa boora'ee biyyi baay'een ikoonomiidhaan kuftee waan garaagaraa gatii jiruu fi biyyi baay'een rakkina adda garaa keessa waan jirtuu fi karaa naa danda'ame rakkina biyya sanaa furee biyya sanaaf erga nagaa kennee booddee waan gadhiise baay'een gammada. Daa'ima taatee maal hattee beekta? Daa'ima ta'e birrii. Daa'ima ta'e saantima mana keessaa. Sukkaara jaallatta miti daa'ima sababa ta'e wanta mimmiin jaallatta. Innaa maalin godhee peestaalii maan bitanii rarraasanii jiru. Innaan hojjaa kootiin qaqqabu hunda dhabe daa'ima sababan ta'eef muka dheeraa isaa fudhadhee nan ure. Naa kanuma yaadata wanta nati. Erga lafatti kennamee dhume bakka ani isaan lafatti kennamee sana isaan sila hawwu isaan dhangala'ee dhume sababa nyaanneesi akka kanatti hin balleessee jira. Indi baataa baay'ee malee. Nanniise nyaachuus nanniise wanta sadas nanniise bakka.
Daa'ima taate yeroo ijoollummaa kee maal hattee beekta? Yeroo ijoollummaa koo mana barumsaa keessatti iskiriiptoo fi daftara ta'ee beeka. Achi yeroo ijoolleen mana barumsaati bakkeetti baadiyyaatti hin baradhanii yeroo ijoolleen bakkeetti waan gurguran waan akka mangoo, muuzii, burtukaana fa'aa ala kaatanii bakkee baaneen dhaqeeyatee deebi'ee mana barumsaa galee seenee baradhaa rakkisaan. Yeroo maatiin kun areebanii qodaa mana keessaa dafee bitamuu hin dandeenye waan akka eeleetti buddeen tolfamu sana afaan cabsa. Ay. Dhiiseera amma dhiiseera. Daa'ima taatee maal hattee beekta? Guyyaa tokko na yaadadha. Mammaan koo araqee waan jedhamu jira biyya keenya Wallagga Lixaadha. Araqee nagaddii jaartiin tokko dhuftee araqee dhuddee birrii ishee durii ishee waraqataa sana lafa keessee baate. Daabboon hin gurguru safara keenya ollaa keenya qaxxixaama birricha sana argadhee fudhadheen naqee mana daabbootti lafa dhee. Anaa daabboo tokko shaayii dhuguu raadhu obboleettiin koo isheen irratti dhaladhe immoo dhuftee na qabatteen. Waan akkasii jaalladha. Na reebanii lammata ittiin deebi'u bakka. Waan tokkoyyuu baay'ee amanamaadha maatii keetti. Daa'ima ta'ee hatu sin jedhamu uffata siisterii kootii dhossee uffadhee beeka. Sana malee daa'ima taatee wanta addaa waan taatee hattee hin jiru waan akka sukkaaraa tuufaa maaltu jira daa'imummaa keessa jechuudha. Waan ati hin daganne. Kanuma akkana hin daganne. Siisterii koo na sodaadhaani yeroo baay'ee uffata ishee nan jaalladhaa uffachuu. Achi yoon itti himee uffadhe waan na dheekkamte jedhee yaaduu fi jalaa dhossee uffadheen deebisaaf hin ture. Baay'ee adda turte? Itti reebamee hin beeku garuu birrii tokko 50 saantimii ishee jedhamtus wanta bakka birrii koo kan dabareedha jechuudha. Sukkaaras hin jira mana keessa. Baay'ee isaa garuu saantimadha. Mana barumsaa gaafa deemtu shonkoraa gadaatti nyaachuuf jecha saantima fuutee baata manaati. Kanaafuu daa'ima taatee Akkas ture. saantimaa ta'a turte jechuudha. Baqa. Deebisaan jira. Achirraa osoo hin ta'in karaa sirriimaa eeggatee deebisaan jira jechuudha. Agadaanati. Agadaan sun immoo kan fira keenyaadha. Akka carraa gadicha keessa lixee sossodaachaa baay'ee naa dhaqee lixee muka tokko cabsannaan isa mataa bilchaataa keessa laale cabsadhu naan jedhee naannee achumatti dhiisee ba'ee guyyaa sana akkaatee sanatti deebine. Lammaffas ergasii atee hin beeku. An sodaachaan lixee sayyuu immoo na argee isa mataa bilchaataa keessa laale cabsadhu bakka nannee gaafa dhiisee baadhu immoo cabsi naan jedhe. Na waan hin godhu laalee nan cabsadhee naa kan kanarraa fe bakka achumaan hin baqadhe sila iyyuu sodaachaa natti baatee lammaffatti hin deebine. Sukkaara suuqii namaa kee ammaradhee beeka. Suuqii dhaqii naan jedhanii suuqii dhaqii bitedhanii obboleessa abbaa kootii suuqii qabaa. Amma inni bakkee bootti shukkaara ammaradheen kiisitti naqadhe. Kiisii kee ammoo na ammaaramuu dide shifiidha sababa ta'eef kanaan qabamee beeka isaanis qabamee beeka. Birrii ta'ee beeka. Baay'ee adda rakkista turte daa'ima taate. Baay'ee. Dhugaara waan akka baqaa yeroo daa'ima turre sanatti birrii hatu jechuun baqaa nuuf waan guddaadha yeroo siin jedhu waan akka karameellaa waan akka koshoroo waan akkas akkasii binna yookiin immoo ijoollee hojii waama tokko tokko gochuu hin dandeenya. Kanaafidha. Kanaafiyyuu ati birrii hattaa jirti. Nanata. Sukkaaras nanata. Baay'ee nata. Wallaalum baay'ee reebameera. Garuu reebamee hin dandeenye haaluma guddinaa irratti waala hubachaa sababii hin deddeemeef irraa jala dhiisaan deeme. Qarshii sateera sukkaara sateera waan baay'ee hin godhe. Nama darbeera hunda isaa keessa nan darbe nama guddaan ta'e of hin bari'ammaa jechuudha. Birrii hattee sin qabamte, sukkaara hattee sin qabamte, hundumarratti qabamte jechuudha. Maatii makkoo keessatti birrii hate malee bakkeetti hin baane. Kan hin bakkeetti hin baaneef immoo daabboon lafa inni toshamu ollaa keenya. Ollaa keenya sababa ta'eef daabbicha dhaqee fudhadhee birricha hatee daqiiqaa tokko hin turre isaan kaa'uu fi fuudhee sokkuun tokko ta'e nama biraa nama shakkan hin qaban sababa ta'eef dhufanii mana qabatan ollaa sanatti. Daa'ima ta'e illee roxunna maali waan baay'ee nati. Adda maatii hojjetaa waan baay'ee
Waan inni guddaan yaadu tokko yeroo xinnummaa kooti mucaa baadiyyaatan. Innaa abbeen koo gaaguraadha ture. Damma in argatu jechuudha. Matannaa abbeen koo damma buusee fidee mana abuubbitti naqanii mana kaan. Dura kaafaadee abuubbitti godhanii abuubbitti xaxanii mana kaa'u. Achi booddee amma nan jira namni jiru mana. Sana booddee abbeen koo lafa daboora jechuun lafa maatii midhaanii makaruu jiru. Innaa sana jiru namni jiruun ilaalladhee dammi na turgoofte. Iddoo ishee immoo beeka. Sana booddee na turgoofteetti gaafatu namni jiru fudhachuun qabaadhee murteesseen. Dhaqeen abuubbitti rakka goddi gadhee. Harkatti dheechi keessaa kutadhee ol fudhadheen reema tokko irraa cuffadhaan hammeen koo dhufte na deellaan. Hin daalatti maqaan koo hin daalu. Yoo hin jedhe maal chaartana waayuu hin jedhe. Harka kootti dha fuudhee akka hojjetaa harka fuudhee kootti kumpatti. Harka koo dammatteet hin hanneen jedhe atteet hin hanneen jedhe. Dhaqanii gaa damma harka kootti dhaamee harka walakkooti keessa mallattoo quba kooti. Ati yoo arratti dhiibneet godhaniiftu waan ta'eef ettee finyuu dhattee fuudhee harka kokkeetti ne deettee laatti. Dhagaa beeka beeka iddoo dabootti. Namni baay'ee dhagaa maatii keessa jiru. Innaa ittiin deemuun jedhe dhaqii abbeen keessa yaaree bootti ammeen koo. Abbeen koo dhaqii inni si yaaree bootti. Akka tarra koo ammeen koo na hiitee abbeen koo bukkeen dhaqe. Abbaan jedhe yeena maal jedhan dammatee nyaadhan ammeen koo akka tiitee ne ergiteen jedheen. Been koo deebii galii nan dhufaa jedhan hojii raadhan dhufate been deebii galii jedhan. Amma abbeen koo achi hojii raadhan dhufate akka ittiin taa'e mana bukkee dhufanii achitti isaan bootti dabalaa koo hidhama akka ittiin haree balii na tumanii. Inaaftee beektaa? Baay'ee. Inaaffaa akkamii? Fakkeenyaaf nama tokko hiriyyaa koo ta'ee tureefa nama caalee fa'aa argameera taanaan akkasaa ta'uuf naafee beeka. Yeroo jechuun guddina irratti naafne. Guddina irratti malee karaa kaan inaaftee hin beektu jechuudha. Fakkeenyaaf akka nama tokko ta'uu waan barbaada jechuudha. Kan nama tokko ta'uu waan barbaadu kan tichatti na hinaafa jechuudha. Guddina isaa ilaalee anis akkasaa ta'uun qaba kan jedhu qofaadha. Waan gaarii irratti fakkeenyaaf namoonni tokko tokko jaalallee irratti naamee hinaafaan isa kana keessa hin jiru laan. Ani ilaallatu. Garuu fakkeenyaaf ani hiriyyaa tokko qaban kan fakkeenyaaf wajjin alannee guddannee na caalee irra taanaan akkasaa ta'uuf jechuudha. Yaalii gochuun qabaa jechuudha. Keessa kootti hinaaffaa gaarii kan ta'e toora kan qabate ta'uu qabaa jechuudha. Maallatiin haa beektaa? Yeroo tamaaruuti yemmuu tamaaraa yeroo jechuudha. Mucaa inni wajjin tamaru tokko mucaa baay'ee danda'u jira tamaarii. Mucichi tokkoffaa baanu irratti. Akkamitti akka mucaa sanaan tokkoffaan boodheeni inaafaa ture. Inaafee sadarkaa koo akka taateen hojjedhadeeni inaafee sadarkaa koo ammatee tokko ol butadheera. Waan turatti inaaffaa qabachuudha duraan godinyaa kootti naafee beekaa. Egaa si inaaftee hin beektu jechuudha. Inaaf ergatee inaafu. Isayyuu amminaan bitan kan inaafe akka taamaan ta'uu hedhetan. Akka sanaa inni tokkoffaa ba'aa duratti ba'an immoo maaliif akka isaa cimeeni tokkoffaa maaliif boodhe inaafe. Kana fakkanaadha malee inaaffaa biraa miti fakkanaadha kan inaafe. Inaaftee beektaa? Inaaffaa? Inaaf hin beeku. Hawweelii beeka garuu. Osoo inaafettee ta'uu ta'e? Lakki otuun akkas ta'e hawwee beeka. Utuun nama sana ta'e hawwee beeka malee maaf nama sanaaf ta'e inaaf hin beeku. Jechi kun lamaan garaa garadha. Inaaffaaf hawwiin garaa garadha. Inaafee hin beeku hawwee beekaan jedha. Inaaftee hin beektu dhugaa moo lakki? Dhugaa inaaf hin beeku. Namni itti inaaftee beektu yoo jiraate yoo si ilaalaa jiraate? No dhugaa nama tokkotti akka inaaf hin beekne akkuma kanatti iyyuu ragaa naa boo Inaafee beeka. Gaafa inaafan baay'ee nama aarsa an ofii kooti inaafee beeka. Miira aarii natti dhagahama baay'ee naara. Wanta itti naafe sana amma argadhutti boqonnaan qaba. Baay'ee nama aarsa inaaffaan. Aarsuu qofayyuu miti gara hirmijjaan taane itti nama geessa waan taane ofirratti fudhachuu namarratti fudhachuutti nama geessa. Maqaan jalqabaa sun utuu deebii baay'ee natti tola ture. Maqaan ammaa kun maqaa uummata Oromoo ibsu miti. Maqaan ammaa Finfinneef kennamee jiru. Kanarraan kan kenne naaf seera. Maqaa sanatti osoo deebi'ee jettee sanarratti inaaftee jechuudha. Inaaffaan kun inaafee gaafa jedhu inaaffaan xinnoo gosa lamatti hiikamuu danda'a. Garuu wanti irratti inaafee jira. Inaaffaan inaafee beeku keessaa utuu waan akkasii alis yookiis waanuma guddina kootti dabaluu qabu akka baluutti utuun ta'e lafa baluu utuun ga'eedhe inaaffaa gaarii tokko inaafee nan beeka. Kan kanarraa hafe inaaffaa isa nama miidhan inaafee hin beeku.
karaa hinaaffaa waan gaarii tokko hinaafee beeka. Na yaadadha guyyaa tokko waa'ee piyaasaa mana barnootaan deemaa jira. Piyaasaa birbirsa goorottan beeka. Isa deemtannaan birbirsa gooroon naqaannaan waan taasiftu naan galuu naan jedhe namichi konkolaachisaa isaa yaabee kanarratti ol dhabee beeka hinaaffaa rangan kee. Otoo waaqa argattee qaamaan dhufe waan tokko sii godha waan tokko sana natti madhoo siin jedhe waan tokko sana maal gaafata? Abbaa manaa gaarii naa kennin jira. Dhugaa abbaa manaa gaarii isaa naa kennin. Ogummaa kan naa kennu. Ogummaa maali? Ogummaa walii galaa. Ogeessuma ta'uun barbaada. Jechuun ogummaa kan naa kennu barbaada. Mootummaa Waaqayyoo galuurraan kanaaf qofaatti inni ogummaatiin isin galamu waan kadhanneef waan gooneef gallaasa. Kanaaf kan inni lafarra jirutti ogummaa kan naa kennu galadha. Yoo akka kootti utuu carraa akkasii naa kenne sabni kun eenyummaa isaa saganamaatti akka inni deebi'uu fi sanan kadhadhadhee na yaada. Waan tokko sana garuu maal akkasii godhu barbaadda yoo siin jedhe waan sana maal akkasii godhu gaafattaan? Si wajjin achi deebi'ee deemaan jedha. Tirqaa samii tolbaan jedha. Maaliif beela baa kun na jibbisiiftetti. Sidukkaa achi deema iddoo jirtuun sidukkaa dhaqaan jedha. Malee addatti naan godhin jedha. Sidukkaa achi dhaqaan jedha na fudhu deemin jedha. Na fudhu deemin jedha karma ittiin jedha. Ay waan annaa godhin jedhuun qabu Waaqayyoon. Eebba yoo ta'e eebbifameera na eebbiseera garuu ofii makoonatti mul'isi ani eenyuun akka hin ta'e na barsiisuuf makoon jedha malee. Naa godheera waan ta'eef waan guutuma ta'een uumame hin baay'ise guutuu ta'een uumame karaa hundumaa guutuu na godheera garuu ofii koon hin arganne eenyummaa makoo akkan sirriitti baru na godhin jedha malee. Yaa. Yaa isa sirrii isa dhugaa irratti akkan hojjedhuu fi waan an gochuu danda'u sanan kadhadha. Okay, wanta lafarraa moo? Waanuma kamiyyuu ta'uu danda'a garuu waan tokko sii godhaa siin jedhe. Waan tokko sana moo maal akkasii godhu barbaadde? Guyyaan jireenya koo amman biyya lafaa kanarra jirutti Waaqayyo jireenya kootiif eegumsa akka godhu gaafan biyya lafaarra darbe mootummaa isaa keessatti akka na yaadatu. Waan tokkodha kanatti gaafachuu danda'a. Okay, mootummaa isaa qofa keessatti akka na yaadatu. Kana gaafa kan biraa. Akka mootummaa isaatti si yaadatu? Kan waan itti madda. Waaqayyotu argatte asii bukkeetti. Innillee waan tokko siifan godha waan tokko sana immoo na gaafadhu yoo siin jedhe waan tokko sana akka maal sii godhuuf waan tokko sana maal gaafatte? Fedhiin koo inni guddaan an ofii qofa Oromoodha. Oromoon biyyattii keessatti eenyummaa isaa guddaa of beekee akka inni jiraatu Waaqayyoo eenyummaa isaa ganamaa akka inni deebisuu fi kana nan gaafadha. Jireenya bara baraatti nagashin jedhaan. Jireenya bara baraa barbaada. Jireenya isa lafarraa badaa amma kanatti hin barbaadu. Isa waaqarraa akka hin galuun barbaada. Isa kadhachaan jira kan hin gaafadhus isadha jechuudha. Otoo Waaqayyo dhufee yaa ilma koo waan tokko na gaafadhu waan tokko sana siif hin godha siin jedhe waan tokko sana maal naa godhe jettaan? Cubbuu koo kan inni naa dhiisuu fi dabaan kanaan dura hojjedhe sanaaf dhiifama akka inni naa godhu ammallee taana. Kana qofaan gaafadha. Umurii dheeraa kan inni naaf kennu. Amma waggaa meeqa? 1,000 isaa ol. 1,000 jiraachuu feeta? Nan barbaada jiraachuu. Kanaafuu waggaa 1,000 naa kenni jettaan? Isaa olis yoo inni naa kenne nan barbaada. Garuu umurii dheeraa kan inni naaf kennu nan gaafadha. Lakkoofsa natti himi otuma siin jedhe haganuma na jiraadha. Akkuma ta'e siif hin godha yoo siin jedhe hagam naa kenni umurii hagamii jettaan amma lakkoofsaan natti himi yoo siin jedhe. Akkuma tokko. Akkuma tokko jiraachuu. Mootummaa keessatti na yaadadhu. Jedheen Waaqayyoon kadhadha. Sababa amanaa nama jaalala beeku malee warra nama si'anaan barbaadu. Nama jaalala beeku naa kenni jedha.
shaashiin tokko daqiiqaa 5 keessatti qoora yoo ta'e shaashiin sadii immoo daqiiqaa meeqa keessatti qoruu danda'a? Daqiiqaa 15 jedhee yaada. Shaashiin sadii immoo seetii soddoma seetii tokko. Seetii tokko. Nan dhabe. Tokkoon isaa daqiiqaa 5 keessatti qora yoo ta'e daqiiqaa 5 itti qora lama tokko ol faana miicameenna. Shaashiin tokko daqiiqaa 5 keessatti qoora yoo ta'e tokko daqiiqaa 5 keessatti qoora yoo ta'e sadansaa daqiiqaa meeqa keessatti qoruu danda'a? Tokko daqiiqaa 5 keessa. Baay'isuu 3:15. Daqiiqaa 15 keessatti Baqallaalu. Tokkoonsaa daqiiqaa 5 keessatti qora yoo ta'e sa'aatii tokkoon wal fakkaataa yoo ta'e sadansaa daqiiqaa 5 keessatti qora. Sa'aatii garaagaraa daqiiqaa 5 kan yoo kenniteef garuu daqiiqaa 15 keessatti qora. Yeroo akkasiin jedhu inni tokko qoree isa tokko miicitee afta yoo ta'e daqiiqaa 15. Lamman sadansaanii garuu on time the same time yoo sa'aatii wal fakkaataatti kan itti miicitee qorsitu yoo ta'e daqiiqaa 5 keessatti qora sadansaayyuu. Kanaafuu daqiiqaa wal fakkaataa taanaan daqiiqaa 5 daqiiqaa wal fakkaataa miti taanaan daqiiqaa 15. Eeyyee. shaashiin tokko daqiiqaa 5 keessatti qoora yoo ta'e sadansaa daqiiqaa meeqa keessatti qora? Shaashiin tokko daqiiqaa meeqa keessa? Sadansaa daqiiqaa 5tti qora gaa sadansaa. Wal duugaa miicamee miti tokko daqiiqaa 5tti qora. Miicamuu isaan beeku garuu tokko isaa 5tti yoo qoore sadansaa meeqatti qora? Daqiiqaa 15tti. Sadansaa meeqa keessatti qoora? 15. Sadii namni daqiiqaa 5 gidduutti dhaama. Daqiiqaa 15 man jedha. Shaashiin tokko daqiiqaa 5tti qoora yoo ta'e sadansaa daqiiqaa meeqa keessatti qorsita? Daqiiqaa 5tti qoora. Waan numeedha. Herrega biraan barbaachisa. Wal qixa ba'a. Aduun isaanii daqiiqaa 5 bakka nume. Shaashii sun herregi isaa qara shaashii dhofatu hin ta'ini aduu beeratti hundaa'a waan ta'eef daqiiqaa 15. Shaashiin tokko daqiiqaa 5 keessatti erga qoore 3:15 natti fakkaata. Daqiiqaa 5 keessatti qoora shaashiin tokko. Daqiiqaa 5 keessatti qoruu danda'a. Akkamitti? Kan qorsu aduudha miti? Aduu qorsateennaan kennaa waaqayyoodha iddoo argetti nuu ba'a waan ta'eef sadansaa ol biraafneeyyuu qoruu danda'a. Shaashiin tokko daqiiqaa 5 keessatti qoora yoo ta'e shaashiin tokko daqiiqaa 5 keessatti qoora yoo ta'e sadansaa meeqa keessatti qorsuu dandeenya? Sadansaa daqiiqaa 15. Namni gaafa namaa gaddu hidhii isaadhaan maal jedha gaafa nama mararsiifattu ta'uu danda'a. Eedha akka biyya keenyaatti. Sana kan jedhu. Ayyaadha ka. San immoo jechoota sana. Naa dhufe hin beeku takka. Yaada hin beeku. Hin barreeffamu. Ayiin garuu hin barreeffamaa. Isheen jettu garuu yaada hin beeku. Yaada hin beeku. Oui. Ma taasa taasa ma taasa ini ulfaadha hin danda'amu. Ay jennee yoo ta'e inni hin jiru.
Barreeffama. Hin jiru. Hin jiru. Sana okay mee spelling naa godhu jechuun qubee isaanitti mimi. Wayii wayyoo akkam nama gaddisiisaa jechuun jira. Jechuun suma jedhu sana yeroo barreeffamu akkamii? Na rakkisa. Jechuun barreeffamatti moo? EM yeroon bar sana barreeffamatti yoon ma garuun barreeffama garuun naan na rakkisa. Si barreeffamuu dide. Irraa kaatee emmi bira dhatte. Tsa. Takkama. EM tsa. Taa jechuu barbaadeen. Gaafa baay'ee gadditu hidhii xuuxamti. Mee akkamidha kan jedhamu? Kana jechi kun hin barreeffamu. Amma ammaatti isaa qubee miti fakkeenyaaf. Jecha miti wantichi. Jecha akka aadaa keenya keessatti milikkituma nuyi gaddatti hin agarsiifnudha malee nama barreessa hin beeku. Aadaa Oromoo keessatti qofaadhaan kan Aadaama biyya lafaa guutummaa yoo ta'u malee akka soo ani hin beeku hin barreeffamu. Jiru qubee kamirraa iyyuu hin qabu. Baay'ee gadditu jechuudha. Hidhitu namiti? Mee akkam jedhu? Na beeku. Wuy barreeffama isaan beeku garuu. Hin barreeffamuu hin danda'u. Maaliif hin barreeffamu? Ayi kun barreeffamaan ibsamuu hin danda'u. Aktiin ta'uu yoo baate barreeffamaan ibsee hin beeku. Waan funatti hin fakkaatu. Namni barreeffama naaf ibsa hin jiru amma ammaatti hin beeku. Kanaafuu aadaan hawaasa keenya keessatti biratti kan beekame kana waan ta'eef kanuma beekama. Kanuma bira. Ilaani. Namatti fakkaata. Yaa barreeffama. Saanatti fakkaata. Saarraa yookaan waan ka'uunatti fakkaata. Urraa waan ka'uunatti fakkaata. urraa kaasitii jedhi mi'aati. Waa kan jedhe. Incima. Incima. Waan hin yaalamne qaba. Yaalama garuu hin ulfaata. Maalirraa kaa garuu? Jalqabni kunuunsa. Uduma natti fakkaata. Urraa kaasii mee jedhe. Atumsi urraa kaasitii jedhi. Ulfaata yaa wanta yeroo baay'ee barreeffama keessatti hin barreeffamneef natti fakkaata. Wayyoo. Gaafa namaaf baay'ee gadditu hidhii xuuxu miti. Mee akkam jedhama? Maanni harkaa bade jedha. Garuu jecha isaa na gaafattee naa si deebisuu hin danda'u. Jecha meeqa kan jedhu tokko tureera. Jecha isaa na gaafattee naa si deebisuu hin danda'u. Garuu jedhama. Jedhama waan akkasii. Nyaara koolitti kuftee nama kuftee jettee. Jechuun maqaa akkuma jiranii akka gadditeef tokko kan ibsu mallattoo gaddaa kan qabu jechuudha. Jedhamu. Emmi si በቃ እና wantichi of keessatti jedhama waan ta'eef hin ibsamu.
Spelling isaa gaafa jettu PHI natti fakkaata. Akkuma kanatti jechuun sammuu makkootiin PHI. Engkau barreeffamu. Barreeffamu. Namni gaafa baay'ee namaa gaddu yeroo hidhituutu akkam jedha. Edheetu. Isa sana qubee sanatti hime akkamitti qubeessina? Qubee ma ta sa MTS jechuudha. Qubicha yeroo jennu ma ta sa. Saachu mata sa saada jechuudha. Mata sa Ada kamal kuni gad ma Afrika kan. Ada Afrika kan ma ada hundiyu. Ada wali gad. Namni ga gaddu bakka amala der. Imbarra 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 bukan barra. Me barretti ka imbarra taat. Imbarra oke. Ada bedi bedi. Barza ko tu kap tokko yeroo gadi mal ko to nani annani ala barreessa barreessa wallal. Am beken barreessa mayu. Anno wali gadi na. Natti ni nano. Ani mbeko am beken barreessa. Mbeken barreessa. Imbarra imbarra. Anno wali gadi na male. Beken barreessa. Yeroo tu ma wi fakkaata. Itti waa tere oltu monjiru. Injiru. Waan maadha waan maadhaa fi hiika wayii fakkaatu itti waan xaamoo tere oltu fakkaata. Natti fakkaatu garuu waan barraa natti fakkaatu barraa. Jechaan barroomneedha. Namni gaafa hamileetu na cabe jedhu eessa isaatu caba? Namni gaafa hamileen isaa dhabu saayikoo isaadha. Akka jechuun sadarkaa yaadaatti namni kan inni miidhamu. Egaa sadarkaa yaadaatti cabe booddeedha kan inni qaamaan bakkeetti mul'atu. Cabe namaa jechuudha. Jalqaba sammuu irratti kan inni ka'u. Edee yaada. Sammuu keessadha wantichi kan jiru. Ayidooloojii namaa miidhama. Yaada. Sadarkaa yaadaatti namni kan inni miidhamu. Egaa sadarkaa yaadaatti miidhame booddee. Isuma dhaqadheen fudhadhan ofii kof. Hamilee jechuun mooraal isa jedhamu. Maal afaan Oromoon isaa? Hamilee jechuun mirgitti waan namni ittiin dandeettii isaa ibsatudha. Kanaaf hamileen isaan cabe jechuun sadarkaa yaadaatti. Malee yeroo sana namni tokko hamilee koo cabe gaafa jedhu yeroo sana cabee lafa dhaawatu hin taane yaada isaa miidhama. Akka kanatti yaada. Hamilee jechuun bakka akkamiin jedha hamilee. Hamileen na cabe gaafa jedhu qaama isaa keessaa eessatti dhaga'ama eessatu cabe jedhama. Waa itti irrateera jedhama kaa. Waa itti irrateera jedhamu siin jedhu. Hamileen na cabe jedhame maal eessa isaa? Ammaan sun bakka hamilee jechuun waan bakka salphina irra ga'e jechuudha kaa. Nan salphadhe. Hamileen na cabe gaafa jedhu garuu waatu qaama kee keessaa wanti nama cabu hin jiru? Wanti nama cabu wanta baay'eedha. Hamileetu na cabe gaafa jedhamu gadi hin bu'e. Iddoo akkasii amma fakkeenyaaf namni tokko jecha hin taane gaafa namaan jedhu hamileetu na cabeedhu. Hamilee na cabe jechuun gadi hin bu'e akka yookiis sadarkaa koo gabbuufte waan jedhamu. Maaliif sadarkaa koo gabbu'e hin jedhamne maaliif hamileen na cabe waan cabu faana maaliif wal fakkeessan jettee yaadda? Hamileen kun jireenya namaa guutumaa wajjin wal qabatu fakkaata. Namni gaafa hamilee isaa ol kaasanis baay'ee jabaata. Hamilee gaafa gabbuusanis waan ta'eef wantoonni ol ka'uuf gabbuu qabatan kun hamilee wajjin wal qabatu dheema yaada.
na mudatee hin beeku jechuudhaaf waan tokko tokko na mudateera. Waan baay'ee hamilee koo gabbuusee jedhu hin qabu garuu fakkeenyaaf wanti na mudate dhufu keessaa jechan hin barbaanne namni naan jedheera. Jechan hin barbaanne sana gaafa naan jedhee namoota gurguddaa biratti naan jedhee waan ta'eef nan gaddee bakka hamilee kootu gadi bu'ee hin jedhee hin jiraan. Hamileen na cabe gaafa jedhamu ilaalcha namni eenyummaa isaatiif ilaalcha namni eenyummaa isaaf qabutu gadi bu'a. Yoo ofii of cabsitees ilaalcha ofii qabu sana gadi buuse yoo nama cabsitees ilaalcha inni ofii qabu sana gadi buusanii nama. Maaf cabsee faana fere cabsee hamileen na cabe waan cabu faana maaliif walitti fidan? Waan cabu faana waan maaltu walitti fide? Akka kootti hamileen na cabe gaafa jedhamu dhimma eenyummaa waan ilaallatu itti fakkaatan. Kanaaf waan cabu hojii walitti fakkeessuu yaadan. Malee wanti nama cabu. Wanti cabu jira kaa hamilee chaan jira. Hamilee keessa jira. Sammuu namaa keessa jira. Maaf sammuu koo cabee jedhamne. Sammuu miti kaa sammuun ibsamuu hin danda'u wantichi hamilee yoo jedhame sammuu waan sanaan ibsu sammuu koo cabe yoo jedhame ibsa gahaa laatu qubsaa ta'uu kan hin danda'u hamilee. Garuu sammuma keessa waan cabu jira. Yaa sammuma keessaa eenyummaan ofii isaaf qabutu gadi bu'aa jechuudha. Malee wanti kaa hidhee cabu jira. Wanti kaa hidhee cabu jira. Namni gaafa hamileen na cabe jedhu eessatu cabu? Hamilee sammuu keenya keessadha wanti sun kan jiru. Waan cabu jira sammuu keessa. Waan cabu jira otoo hin ta'in deemsi keenya waan tokko tattaaffii irra jirru dhaabbii agarsiisuu isaa agarsiisa. Yookaan immoo waan tokko yaaduu irraatii of qusannaa jechuudha. Hamilee hin cabe gaafa jedhamu sana malee wanti cabu hin jiru. Fakkeenyaaf amman barumsa irra yoo hin jiraadhe barsiisaa koo wajjin walitti bu'ee yeroo ta'e hamileen barumsa sanaaf qabu fiduun qaba taanaan yuunivarsiitii amman jirutti hamileen koo cabeera taanaan danda'ee itti fufee qorachuu hin danda'u dubbisuu hin danda'u fidaa waan gadi fidaa jechuudha waan akkasii ta'a jechuudha malee biraan qabu. Hamileen koo cabe gaafa jedhamu waan biraan qabu jechuudha. Amma deemuu qabdu tokko sitti boome yeroo ta'e hin dhaabdaa jechuudha. Kanaafuu hamileen na cabe gaafa jedhamu maal jechuudha? Na salphadhee na miidhame. Hamilee kun humna kootu gadi bu'ee malee cabuu miti. Dandeettii koo gadi bu'ee amma yaaduutu amma gochuu danda'utu amma yaadatan naan taane gadi deemedha malee hamilee cabeen suma dhaanee cabsan miti. Amma yaadatan gochuu hin dandeenye. Amma sana gochuu hin dandeenye maaliif hin jedhamne maaliif hamileetu na cabe jedhame maaf waan cabeef nama wal fakkeessan. Cabeen amma waan tokko cabe tokko cabeera bakka gadi bu'eeranii suniti waan sana gochuu hin dandeenye waan sana gochuu hin dandeenye cabeera waan sun akkasitti walitti fidan malee cabuma dhaanee cabsanii. Hamileen tokkicha cabnaanii deebi'u. Yeroo sana hamilee koo na cabeera garuu deebi'uu hin danda'a garuu emmuu sanaa fi waan ijaarratan waan irraa bannee fi hamilee kootu na cabeedha garuu deebi'eetti deebi'uu hin danda'a. Hamilee jechuun qaamatu na cabee jechuu osoo hin taane akkan yaadutti nan dadhabee obsan dhabe faadha waan akkasii natti fakkaata. Hamileen kun cabees hin beeku cabuus hin danda'u. Kun immoo akkaataa nuti keessummeessinudha waan sana. Kanaaf ammatti to'an barbaade ittiin arrabsitee waan jettee yookaan immoo wanti sun mooraalisa jedhamudha. Mooraalli inni jennu Ingiliffaan sana kana hamilee keenyadha. Mooraalii kootti fuutee saayikoo wajjin wal qabata. Kanaaf saayikoo kan inni tiriitu gochuu dandeenyu ofii keenya keessa yoo teenyedha. Kun immoo hooggansa sammuun dhufaa jechuudha. Malee hamileen na cabe gaafa jedhamu qaama nama keessa iddoon cabu hin jiru. Barqixa sammuu keedhaan miidhamuu dandeessa. Miidhamuu gaafa jettu sammuu keessaa waan cabtu jira. Wanti cabu hin jiru. Yaadaanii wanta yaadde tokko akka inni bakka siif ga'uudhaaf yaaltee gaafa wanti sun si milkaa'uu dadhabu wayii yeroo kee baay'ee gaafa inni si jalaa fudhatu nan dadhabe achi ga'uudhaaf baay'een dadhabe jechuudha natti fakkaata. Malee wanti nama cabu hin jiru jechuudha. Hin jiru. Hamilee koo na cabe gaafa jedhu Iddoo kamtu isa caba gaafa sana hamileen na caba yeroo jedhu eessa isaatu isa caba? qaama isaatu hin taane humna inni qabuutu laafaa jechuudha. Hamilee jechuun qaama keenyatu hin taane yaada keenyaa fi wanta tokkoof abdii nuti qabnu nu jalaa karaatti gaafa deebi'uudha jechuudha. Lafa sana ga'u jettee gaafa yaaddu abdii kutannaa keessa gaafa galtu bakka hamileen kee hin cabe jechuudha. Malee qaama keessaa iddoo kana na cabee hin qabu jechuudha. Miti. Kanaaf
Deebiin kee walii galaa maal dha? Deebiin koo walii galaa abdii koo karaatti deebi'e. Mogolee koo na bu'e. Mogolee koo na bu'ee. Mogolee koo na bu'ee fi hamilee koo na cabee tokkodha jechuudha. Jechuun hamileen nama tokko yoo hamilee qabaatteedha kanati mogolee qabaattu. Hamilee qabaattee naani lafa yaadde hundumaa geessaa. Garuu hamilee kee karaatti deebi'ee naani lafa tina yaada jette tokko gahuu hin dandeessu. Maaliif hamileen kee cabeera waan ta'eef. Gaafa camu namatti beekama jechuudha. Namatti beekama osoo hin taane si keessa keetis itti dhaga'ama. Ati beekta garuu namni si beekuu hin danda'u. Maaliif bakkee keedhaan kan cabu waan ta'eef hamileen kee gaafa cabu sammuu keessa duwwaa beekaa jechuudha. Nyaara addattee gaafa jedhamu maal jechuu barbaadameeti? Hin qaanofne qaaniin beektu jechuudha. Yookaan immoo baay'ee ija jabinaan saalfii kan hin bira hin jirre jechuudha bakka. Saalfiin qabdu saalfiin beektu jechuudha bakka. Akkasitti hin beektu sirriitti. Nyaara addattee harkaa bade qoy. Nyaara addattee jechuun dubartii lammaffaa deebitee heerumtee natti fakkaata. Dubartii takka heerumtee baate lammaffaa deebitee heerumteedha. Jalqaba heerumtee isa lammaffaa deebitee heerumtee natti fakkaata. Natti fakkaata. Harka bade godhuu mitiirre akkas. Amma lammaffaa deebitee heerumtee nyaara addattee natti fakkaate. Nyaara addattee jechuun safuu wallaalte jecha akka afaan keenyatti. Namni tokko nyaara addattee kan jedhamu safuu naannicha keessa jiru kan hin beekne. Safuu wallaaltee jechaadha. Nyaara addattee jechuun kan hin qaanofne. Kan hin qaanofne. Kan waan tokko hin qaanofne. Abaluu jecha hin taane dubbate gaafa ta'u bakka nyaara addatteedha isheen jedhu. Namoota qaanii hin beekne ittiin beeka. Sadhaaf duraa sitti dhaga'amaa jechuudha. Akkas ta'a. Malee amanee waan cabu hin jiru. Wanti cabu hin jiru. Baay'ee wanti namoonni kun iyyuu hin cabeenye jechuun akka mataa keenyaattidha. Akkamitti tokko ni keessummeessu rakkoon tokko gaafa dhufuutu murteessa malee wanti cabu iyyuu hin jiru. Gaafa nyaara addattee jedhani maal jechuudha? Nyaara addattee jechuun keessa baatee salphoo jechuudha. Qaanoftee. Nyaara addattee jechuun salphoo salphootti hin beeka akkasitti nama salphate keessa ba'e an akkasitti hin beekan. Finfinnee keessaa maqaa durii isaanii maqaa Oromoon itti moggaase qabatee haga ammaatti maqaan jiru naannoon jiru kan hin jijjiiramne kutaa magaalaas ta'uu danda'a. Eessadha? Hanga ammaatti kan hin jijjiiramne baay'ee isaan beeku. Hanga tokko garuu warra akka Gullalleefaa maqaa durii isaanii qabatanii jiru. Laga Harfaa kun xinnoo jecha isaaniitu laga Harree walitti siqatu waan ta'eef ammanatti baay'een jijjiiramne kan kanarraa hafe baay'een isaanii waanuma geeddaraman natti fakkaata. Naa hin beeku kan kanarraa adda. Makkanniisaa jedhee yaada. Kanaan alammoo yaadadhu. Makkanniisaa bakkanniisaatti hin beeka garuu emmii sana duwwaa geeddarame jedhee yaada. Malee isaan kan akkuma dur mogga'an itti jiru jetteeti? Darbee immoo Gullallee. Hin jiru kan maqaan isaanii hin jijjiiramne. Garuu sirriitti yaadee hin beeku. Irraanfadheera. Hin barre. Magaalaa Finfinnee keessaa bakki maqaa duriidhaan otoo maqaan isaa hin jijjiiramne jechuudha. Maqaa duriidhaan kan jiru naannoo kamidha? Jechuun kutaa magaalaa kamidha? Gullallee. Gullallee kan biraan. Gullallee man beeka. Kan biraan harkaa budhee irraanfadhe. Bakka kan Gullallee man beeka. Maal akkamitti yaali meeqa? Akaakiin kutaa Finfinnee miti.
Iya bakka. Finfinnee keessa akaakiin maqaa isaanii ta'uun beeku akaashii ta'uu dhiisu kana. Ammaaf gullallee man beeka kaan. Ani hin beeku. Hin beeku. Dhugaa. Ay Finfinnee dhufee mangala malee maqaa hin beeku hin qabu. Buraayyuu ta'uu naannaa dha. Buraayyuun hin ta'u. Hin beeku. Maqaa sana malee hin beeku. Maatii hundi ta'e kanu. Gaafa ilaalamu kan hin jijjiiramne ammatti gullallee. Gullallee fi birbirsa gooroo kanan beeku kanumadha. Finfinnee maqaa kan biraasa kan hin dhageenye immoo as godha tokko. Kanuma kana sadanni kan hin beeku. Kana sadanitti garuu itti amanti. Maqaan jijjiiramee jiru? Jijjiiramne kanuma durii isaa akkuma Oromoon ganama baasetti kan jiru jechuudha. Gullallee. Kan biraa Gafarsaa. Ani hin beeku dhufee mangala isa kaan hin beeku bakka kanuma hin beekan. Qaalitti. Maqaan isaa Lagaar. Sadan kanatti itti amanta. Lagaar xiqqoo ishee jijjiirameera. Lagaarree jedhama ture duraan. Amma garuu walitti fiduudhaan jijjiiruma barbaadanidha ta'a. Lagaar jedhanii. Finfinnee keessaa bakki osoo maqaan jijjiiranne akkuma duriitti maqaan dur Oromoon baasee hin jiru naannoo kamiidha yookiin maqoota kamiidha? Tokko bakka Niisaadha. Bakka Niisa ture. Bakka Niisaa jedhanii eessummooliin keenya. Gara biraa laga harree laga harii godhanii darbee immoo kallacha kan tures qaallittiinis kanu jijjiirameera kana sadanidha. Kana sadan natti fakkaata akka yaaritu malee miti. Finfinneen keessaa bakki dur maqaadhuma dur Oromoon baaseen kan jiru. Kanaan maqaan jijjiiranne keessaa sadi. Maqaadhuma dur Oromoon baaseen kan jiran jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti kutaa magaalota jechuudha. Kan maqaan jijjiiranne maqaadhuma dur Oromoon baaseen kan jiru. Egaa baay'ee isaanii hin beeku garuu akkuma duriitti fayyadamna amma nuti. Garuu amma kan an keenya kan ittiin mogga'in takkaatti waamamne amma fakkeenyaaf Meeksikoo waan jiru natti fakkaata. Ammas makkannisaanis makkannisaadha. Safarri kun jechuudha. Jamoonis jamoo natti fakkaata. Kan sirreeffatu hin jiru? Yaadadha. Sadanitti amanteetta? Akkeematti inni mana kan Meeksikoodha. Jamoonis jamoodha. Makkannisaanis makkannisaadha. Birbirsa gooroo natti fakkaata. Ittiin adabali ka baay'eetu jiru kan hin jijjiiramne muraasni illee hin jiru kan jijjiiraman illee caalan malee. Taraa. Gootaraan duris gootaraadhuma? Natti fakkaata. Orruma kan. Lamaanuma kanadha. Yaali maali? Inni dhimma keenya nuti yaali. Dhimma keenyadha. Baay'ee dhimma keenya isa guddaadha. Laga caffee. Egaan daawwattoota keenya qophii filaallee keenya har'aa asuma irratti goolabneerra. Akka itti bashannantaan akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Kan isin waliin turre ana Daraartuu Nagaash. Ogeessi kaameeraa Biraanuu Dajanee waliin turre. Torban qophii biraadhaan haga walitti deebinutti torbee